warroonni dallaalaa yookaan warroonni ejensii yeroo ijoollee barsiiftanii siraatan barsiisaa. Wantoota biyya ormaa keessa jiruu fi kan hin jirre adda baasaa itti hima. Ijoolleen afaan hin beektu gaafa as ga'an wanta akkana jedhaati itti hima. Obboleettiin keenya takka dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan ishiin jettu ijaaf gurra sin qabachiisa. Kana jechuun immoo wanta haramni sin ajajje hunda kennaafi jechuun maal jechuudha? Mee viidiyoo tokko daqiiqaa takkaaf dhaggeeffanni walitti deebina. Waan ajaa'ibina keessaa bahuu dide jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Obboleettiin biyya takka warroonni siyoosii barsiisan kunis eeggannoo cimaa taasisaa sir'aataan ijoollee barsiisaa ijoollee mucayyoo umrii deemsisuu jette siyoosii gaafa na barsiisan hojjechisiisaan keewwan dammoo hojjechisiistuun ta'e gaafa ajaja tokko sitti kennite hin didinaan jedhanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh na gaddisiise jechuudha. As jalaan dhuftee fooloo na deebisette fooloo deebisee fi koomentii jalatti gaafii kana na gaafatte gara biyya arabaa erga dhufe ani baatii shanii kana keessatti waan abbaan manaa jedhe hin didinaan jennaan gaafa siyoosii na barsiisuu dallaalle akka hinaan jedhe jennaan quunnamti saalaan waliin gaafii na dhiyeesse jennaan sii wajjin siin hin barsiiste sii wajjin gadi bahanii sii biraa kun deebi'an akka gaafii isaa qulqulleessu gaafii kana na gaafate ishii jedhee amma waan godhu dhabee jira rakkadheera madaamitti himuu sodaadheera isin meedikaalisi geessanaan jetti garuu hagammaa nan geessine inni na yoo ulfaayira dhunna jala nagaalle hin daganne. Video dhaggeeffattanii walitti deebine. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma video dhaggeeffannee walitti deebine kana obboleettiin tun waan ishiin jettu hubattanii jirtu. Yoon hubannee irraan isinii deebi'a. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan like, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Okay haa. Gizee biyyaa dhufnu COC nu barsiisu jedhan. COC irratti yeroo nu barsiisanii warroonni araba waan hundaa yoo fidaasiniin jedhan dhiironni arabaas waan hundaa yoo fidaasiniin jedhan hin didinaa kennaafi jedhu. Kennaafi jechuun kuni waa meeqan adda ba'a? Qaama ofii kennaafi jechuudha. Ijoollee arabaa wajjin deemaa rafaa jechuudha. Jaarsa madaamii wajjin deemaa rafaa jechuudha. Ijoollee keenya waan hundumaa adda baafadhaa. Amma obboleettiin keenya kuni dhufte jaarsa madaamii wajjin jaarsi madaamii as kenni jennaan fuutee qaama ishii kenniteef dhaxxeet isa wajjin rafte. Inni immoo ni argate kaa jarri argannaan hin deebi'ani hin nyaatu hin dhugu idaa qabuure. Amma immoo barsiiftee waan ta'eef itti deddeebi'a. Har'a isa wajjin rafuu qofa osoo hin taane kan booda dhufu hoo akkam gooti mucayyoon tun garaatti ishii hafuu danda'a. Dubara waan ta'eef shamara waan tokko ta'uu dandeechi. Hojiidhaa biyyaa baatti ijoollee waan kana addaan baasaa namni kanallee addaan baafatee hin beekne ni jiramoo hin jiru. Aguma fedhallee yoo ta'e wantoota safuu cabsu fakkeenyaaf yoo barsiifta warri biyyaa jechuudha ijoollee dhiira isaanii wal jedhanii ilaaluun safuu akka ta'e itti hima. Arabdoonni jechuudha unkaan nama isaanii wajjin rafuu miti. Waa wajjin haasofteeyyuu gara biraatitti fudhattee ijoollee teenya rakkoo adda addaatiin raagaa jirti. Yoo dhageechanii jirtan kanaan dura obboleettii teenya takka abbaa manaa kiyya wajjin haasofte abbaa manaa kiyya wajjin yoo haasoftu si arge jettee madaamin arraba ishee irraa murte jechuudha. Arraba irraa muruu miti abbaa manaa kiyya wajjin camallaqaa jirti jettee arraba irraa murtee kaatee mana hidhaatti darbatte. Mana hidhaatti achi ofirraa darbite. Kanatu jira. Arabdoonni kana biratti qaldii hin beekan. Kanaaf jara isaaniitu ol jedhanii ilaaluun hin danda'amu. Kan dhuftaniif waan hunda yoo isin jedhan hojii mana keessatti fakkeenyaaf wanta akka cidaatii yoo isin ergan erga san fiduudha. Akka Saudiitittu ergaan mana kanaan alatti gadi baatee suuqitti hin ergamtu jechuudha. Ergaan biyya kanatti jechuudha. Anagan biyya Arabaa dhufe biyya Saudii ergan dhufe guyyaa tokkitti gadi ba'ee suuqii deemeen beeku. Shamaraaf hin eeyyamamu waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaaf wanta beekuu qabanii fi wanta beekuu hin qabne adda baasati itti himaa malee waan jarri isin ajajan hundumaa kennaafi qaama keessanis kennaafi wajjin rafaa maal jechuudha dallaala akkamiititu COC akkamiititu obboleettii keenya kana barsiise. Ana gaafinatti anillee COC baradheen jira. COCni akkamitti yoo barsiisa yoo jedhani akkaataa nyaataa itti hojjetan akkasumas akkaataa meeshaa itti qopheechanii fi akkamitti sahaaniiwwan xarapheezarratti daraddaran salaaxaa haala kamiin akka hojjetan akkasumas immoo meeshonni mana akka maal akka jedhamuu fi afiinsa algaa irratti algaan akkamitti akka afamu yaawwannoon isaan achitti barsiisan asitti keessatti hin jiru. Ani fakkeenyaaf achitti baradhee dhufe asitti garuu meeshoota san hin argine jarri hin qaban kaa hin qaban
yaaduma kotota guuru yoo dandechan siraatan afaan barsiisaa wannan afaani jechuudha afaanii fi akkam tsidaati akka asaddaan jalqaba irratti ijoolleen yoo dhufanii jarri nyaatatti ergan nyaata hojjedhu jedhaniin warroota afaan hin beekne warroota nyaatanii dhufne warroota tsidaati qofaan dhufan nyaatatti erganii jechuudha isaan eenyuti ergu tsidaati qofatti ergu akkam takka qaama isaanii tsidaati mataa isaaniitiin irraan jammaru jechuudha tsidaati ofii isaaniitiin irraan jammaru akkamti qulqullina mataa isaanii eeggatu fakkeenyaaf ani gaafa mana madaami seenu madaamiin kan laaltu hojjichiisan osoo hin taane tsidaati jalqaba ani haala kamiinan tsidaati qaba qaamni koo tsidaati qaba shittaa garagaraa qaba dhiqannaan koo haala kam isa na ilaalti jechuudha jalqaba aga turbee tokko tsidaati ishee osoo hin taane tsidaati mataa kiyyaati jechuudha kan ishiin nama qorattu tsidaati mataa keetiiti itti aansuudhaan immoo tsidaati mana ishii haala kamiin akka shintibeetii maaragaan dhittu akkasumas immoo haala kamiin meeshaa yoo dhittu meeshaan haala kamiin akka dhiqamu meeshaan kun yoo dhiqamu siraatan dhitti irraa ba'a xuriin kan jirudha jechuudha ibaatee adda addaa qaba yoo irratti nyaatan isarratti kan aansu immoo yeroo nyaatan dura nyaatan booda harka ishee haala kamiin dhiqatti haala kana malee kan barsiiftanii akkanuma waan hin jirre hin barsiisina algaa afuu eenyuun hin wallaalu jechuudha ni beeku jechuudha ijoolleen as yoo dhufte kafana tokkosu aga tokko barsiisaa akkasumas immoo xaragaan elektirikii kun biyya keessatti bal'inaan hin jiru isa san siraatan barsiisaa fi girgiddaa walawwaluudha girgiddaan biyya keenyatti laqallaqama biyya arabaatti garuu walawwalama kanallee sirriitti barsiisaa jechuun girgiddaan laqallaqamoo isin jedhu girgiddaa baadiyyaati malee girgiddaan magaalaa yeroo ammaa qalamitti deebi'e faashiniin jijjiirameera namni girgiddaan iddoo gurraacha iddoo xuraa'e irra deemee walawwalu wallaalu hin jira jedhee hin yaadu jechuun namni qulqullina tsidaatii tokko hin wallaala jedhee hin yaadu garuu ijoollee yoo as dhufte hin burjaaja'u hin jaanja'u ani rakkoon isaan qaban keessattuu ijoolleen amma dhufaa jiran ijoolleen haarofti dhufaa jiran kuni rakkoo maalitii ani isaan burjaaja'an rakkoon isaan raga'aa jiru kun maalidhaan ani gaafii natti uume jechuudha maaltu asiin gaafa isaan ga'e maaltu isaan jaanjessa jara arabaati moo afaan arabaa afaanitti jijjiirame kana moo mana haarawaa seenuudha moo jechuuf amma gizee dura nama rifachiisa mana jaraa gizee seenan jarri guguddaawwanii diddiimaawwanii gizee jalqabaa yoo tol seenan nama rifachiisa jechuudha garuu haa ta'utii mooyyuu namni tokko maaliif akka manaa ba'e beekuu qaba ani jaarsa madaamee yookaan immoo ilma jaraa wajjin camallaqu immoo dalagaadhaaf manaa ba'e jedhanii namni tokko waan manaa ba'e beekuu qaba jechuudha hojii tokkotti biyya keessatti dalagaa tokkotti yoo qacaramte bar gahee dalagaa keetii san ni beekta dalagaan ani sitti biyyaa ba'e maali inde isaa wajjin erga camallaquu ta'e maal gocha biyyaa baanare erga isaa wajjin akka isaan akka barbaadetti erga kan nutti fayyadaman maal gocha biyyaa baanare kan biyyaa baate dalagaadha malee dalagaa biraatii miti obboleettii kosiitu dogongore malee namni waan kana si barsiise jedhee hin beeku ani COC kamtu akka si barsiise ejensii kamtu akka si barsiise ani hin beeku jechuudha gaafii guddaa natti uume warroonni akkanatti ijoollee kana barsiiftan of eeggannoo godhaati yoo barsiiftan siraatan afaan barsiisaa afaan baratanii haa dhufan ijoolleen akkasumas immoo haala kamiin meeshoota fakkeenyaaf wantoota mana arabaa keessatti nama miidhuu danda'a yoo jedhu wantoota akka kiloorsii wantoota akka barakiinaa keessattuu barakiinaa jechuudha barakiinaan nama miidha jechuudha barakiinaan kun gizee hunda hin naqamu iddoo machakee yookaan immoo iddoo waa gadhiisuu dide zaagetti sanuu shaffanatanii naqamee dafee keessaa daamee daqiiqaa 5 turameeti jechuudha kan dhiqamu bobaadha jechuudha inni bobaadha ibidda waan ta'eef miidhaa guddaa irraan gahuu danda'a kana wantoota isaan miidhu barsiisaa malee wantoota shunkurtii zayitii timaatima gadi baaftanii barsiisinaa hin beeku maal akkanatti nyaanni hojjetamu maaltu akka nyaatatti godhamu ijoolleen dhugaa uummanni keenya maal akka ta'an bichaa hin beeku ani viidiyoo kiyya samarraa nan goolaba yoo nan balleechaa qabaadhe immoo dhiifama naa godhaa waan jalqabaa kaatanii hanga ammaan hojjen turtaniif